Yoo warkeen nageenya san badhaadha. Duuba jireen hanke keessatti ufin shakkiin iddi dhukkubaati. Kanaaf jaaroleen timmammattee waan isin jettu in shakkinii ka shakkirri maa jette waa malee hin jenne. Yoo atin waa godhuu feete ka atin fuula tokko ga'uu barbaadde milkaa'uu barbaadde olii gacceceet tattaaffatte aafa jirma buuti ka duuba ammoo atin akki milkooftuuf shakkite ka duuba atin mataa hanke keessa shakkiin jirtu badaa angulaan akkas ta'a badaa hin jiga badaa waan kanayyuu hin milkaa'u badaa egergulaan namanna kobla ittee wanni shakkiin akkana waswaasi akkana mataa hanke keessi deeme wanni sun gufuu sitti akka atin milkoofne. Marroo kanaaf waan mataan kan kee herregu waan qalbiin tante itti ejjitu fuula ga'uu feete yes in danda'a waan kan godhuun danda'a fuula kanaan bahuun danda'a godhuun danda'a milkaa'uun danda'a ebeluuleen akkas milkaa'inallee milkaa'uun danda'a jedhi kutaadhi itti seene in danda'a wannan hin dandeenyeef hin jirtu namummaa kiyyaatti fuula akkana kee bayi fuula kanaan bayi jedhi. Nuun cufti dhalattootii keessuman warri dhalattoota horii qeencaa kagarraaf booranaa hun nami harki guddaan maatii hiyyeeyyii keessa dhalanne. Maatiin teennallee iyyummaa keessa dhalatan iyyummaa keessa guddatan nulleen iyyummataa warqeen irra dhaalle ammoo iyyummatan nuyin ammoo ijoollee teennaa diduu mallee jechuudha. Marroo kanaaf barirreen bar teknoolojii kana barnami waan akka hojjechuu danda'u barnami barnoot karaa gabaabaan argachuu danda'u in argitayyuu jireen hanka jijjiiruuf waan tokko olii gadi adoo ogummaa xixiqqoo tokko baratte tiiktookii kan gubbaa ta'in sooshaal miidiyaa kan gubbaa ta'inna waan dhibii dhiisi goomma makiinaa jijjiiruu ta'inna waan dhibii dhiisi waan xixiqqoo tokko waan ufiin bulchitu rakkoo keessa ufiin baasitu wanni waanum xixiqqoo kana arda tokko lama jedhanii bor guddoo dabranii jechuudha. Wanni guddoon ammoo an hin danda'a adoo namni hin dandeetsin jedhu an hin danda'a jettee amanuu danda'u qabda. Barack Obaamaan nam goga gurraacha seenaa Ameerikaa keessatti pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf karoorfatee milkaa'e. Lakki hin dandeetu siin durayyuu takkuma seenaa Ameerikaa keessa namni goga gurraachaa pirezidaantii Ameerikaa hin taane lakki tanaa itti of hin gargalchini. Nami si filatiin jiru adum jedhaniinu kaayoo isa taanii cichee pirezidaantii Ameerikaa ta'ee warris shakkaan cufayyuu mamsiisee jechuudha. Atilleen akkas ta'e adoo namii siin dabartu adoo namii ati iyyummaa keessaan baatu siin jedhu milkaa'ii nama mamsiise. Gaafat milkooftammoo nama ergisiidhaan hedduu gaafat olii gad ceetammoo nami abshir jabaat siin jedhiqqa. Kanaaf waan jedhan nami milkaa'e fir guddataa jedhan. Yoo atiin akka waaqaa sii dabree milkoofte fira fiixaan tante nami atiin durii maqaa beektuuf kan maqaan beekne si barbaade nami gargara. Bedduu warri kun gaafa atiin olii galcheet kaatee haaduu hojjetu kaa dhibbuu hojjetu kaan nami maqaa si dha'uu beekaa guyyuu yoo ammoo ati milkooftu fir guddat fira si guddat nami si barbaada. Irguddin beek jaalalaaf siin barbaadan irguddin milkii horii hanqee kanaaf si barbaadan. Kanaaf milkiin fir namaa guddiftii waan jedhaniif kana marroo kanaaf waan dandeettuun olii gadi in argitayyuu irriibii garuu nam hin geessu gaaf du'anillee nu rafan. Marroo kanaaf waan dandeettuun hojii hin tuffatiin waan xiqqoo tokko waan tokko nami maan naan jedha nami agat lubbuun jirtu nami waan siin jedhin dhabu. Nami waan naan jedha nami maan naan jedhaa keessa baay'ee hojii hin tuffatiin waan dandeettuun olii gadda daali waaqallee irra kadhadhi in milkooftu inni milkoofneef hin jirtu. Marroo kanaaf jabaadhi siin jedha.